Ashamaa hordoftoonni aadaa baatu akkam ooltan akkam bultan baga nagaan jiraatanii baga nagaan nu eegdanii warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe nu godhaa chaanala keenya nuuf guddisaa nu gargaaraa quncillee wal gargaartee arba hiit jetti Oromoo yeroo mammaaktu kanatti aansuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a daawwannaa godina Arsii Baalee fi Arsii Gamana Sikkoo Mandoo daawwachuudhaan kanneen akka holqa Soof Umar, paarkii Diinshoo fi dildilloota gargaraa ijaaraman daawwachuuf gara Baalee imalanii jiranii itti aansuudhaan kabajamtoonni hordoftoonni muummee ministeerota ta'anii kan akka Abbaa Duulaa Umar fi weellistoonni fi gaazexoonni garagaraa isaa wajjin duula ni gara Baaleetti imalanii jiranii yaada uummanni Baalee qabu hundaa irraa fudhanii hojiirra oolchuudhaaf ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaada dhiyeessaniif deebii laatuudhaaf qophii akka ta'e gamanumaan isin beeksifnaa. Kunoo godinni Baalee Arsii Baalee akkanatti bareedee nama hawwataa turistiitiif nama hawwataa raafee godina Baalee kanaafuu baay'ee nama gammachiisa namatti tolaa galatoomaa horaa bulaa isin jedhaa ministeera keenyas jajjabeessinee haa qabannu abbatu kursii lafatti qabatanii dhuuf qaata galee warata argaa kuturiin beenne malee jabbilee ta'e namoota warri koodii keenya keessa jiru hundinuu huxa.